Uummanni Oromoo falaasama mataa isaatiin wantoota lamarraa uffata kalaqee itti fayyadamaa akka ture namoonni umrii irraa ganni himu. Isaanis uffata aadaa gogaa loonii fi bineensota irraa tolfamanii fooyaa yookiin jibbii irraa tolfamallee akka ta'e himama. Uffanni aadaa Oromoo dur ummaticha biratti akka guddaa sadarkaa olaanaa qaba. Uffanni aadaa Oromoo walitti dhiheenya haa qabaatu malee godinaalee isaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Uffata aadaa Oromoo Arsii keessaa uffata dubartootaa kan gogaa fi fooyaa yookiin jibbii irraa hojjetaman isaan beekamoo hedduu beektu. San keessaa mee bonkoo haa ilaallu. Gogaa loonii irraa kan hojjetamu bonkoon faaya dubartoota Oromoo keessaa isa tokko yoo ta'u, yeroo cidhaaf yeroo qophii garaagaraa kan uffatamudha. Kabajaaf iddoo olaanaallee akka qabutu himama. Bonkoon kan biraa immoo guftaadha. Guftaan faaya dubartii kan fooyaa yookiin jibbii irraa hojjetamu ta'ee kan dubartiin yeroo ayyaana garaagaraa fi kadhannaa waaqaatiif lagaaf malkatti baatu matatti hidhattu yoo ta'u, halluun isaa gurraacha. Kunis hiika qaba jedhama. Waaqa garaan gurraachaa akka jechuutillee jedhama. Yeroo gaddaas akka mallattoo gaddaatti itti fayyadamuun guftaa uffatanii gadda isaanii ibsatu. Guftaa kan uffatan shamarran osoo hin taane dubartoota qofa. Kan biraa ammoo shaashii adii. Shaashiin kun uffata aadaa kan fooyaa yookiin jibbii irraa tolfamu ta'ee uffata dubartiin adda yookiin kallacha irratti hidhattudha. Shaashiin bifti isaa adii taate dubartii yeroo bashannanaa ateetee fi ayyaana kan hidhattu yoo ta'u, guftaan akka irraa hin buune kan ittiin qabattuu fi bareedina dubartii dabaluuf kan oolu shaashii adii. Kan biroo qoloo. Qoloon uffata aadaa jibbii irraa hojjetamu ta'ee kan dur dubartoonni morma gaditti kaahachuun qaama irratti uffatamudha. Qoloon hanga har'aatti iddoowwan hedduutti tajaajila kennaa jiraatullee bareedina dubartootaaf durbaa ni dabala jedhamullee bakka hedduutti dagatameera. Qoloon aadaa Oromoo Arsii keessatti halluuwwan bulee, diimaa, adii fi kanneen birootiin bareechifamee bareedee hojjetamee kan uffatamu. Qoloon kan uffatamu yeroo ateetee kadhannaa waaqaa, ayyaana waggaa, fuudhaaf, heerumaa, bashannanaaf agarsiisa aadaalee uffannaa garaagaraa irratti akka uffatamutu himama. Qoloon kan biroo sabbata. Sabbanni uffata aadaa Oromoo kan dubartii ta'ee dubartiin akka uffanni mul'i irraa hin buune sobbooqa qoolaa gargar baasuun ittiin hidhattudha. Akka aadaa Oromootti sabbanni hiikkaawwan garaagaraa akka qabullee ni himama. Yeroo deessu hiini yookiin duddi ishee akka hin daaqne kan ittiin jabeessituu fi yeroo garaan beela'e garaa laatoo kan ittiin jabeeffattullee jedhama. Tabiroo qoola. Qoolli uffata aadaa Oromoo kan jibbii irraa hojjetamu ta'ee dubartoonni yeroo durii hammayyummaan akka ammaa hin babal'anne sobbooqa isaa gargar baasuun sabbata gidduu loosuun akka irraa hin buune hidhataa uffata turanidha. Qoolli halluunnaa adii ta'ee qaccee kuulaa irraan diimaadha. Uffata kanas kan uffatan ijoollee dhiiraa, shamarraniif dubartoota jedhama. Oromoon saba aadaa eenyummaa isaa ibsu waltajjiiwwan addunyaa hedduurratti bal'inaan beeksisuu danda'u hedduu qaba. Yeroo ammaa uffanni aadaa kanneen garaagaraa darbee malee dagatamaa dhufee jira. Kanaafuu aadaa ofii jabeessuun ta'abbaati.